Yesus takka Yesus ani waaqa jedhe. Takka gartee waaqayyo abbaan ati waaqa jedheen ilma koo jedheen waaqayyoon. Waaqayyoon Museedhaan waaqa si godhe jedheen bakkuma waaqayyoon ati waaqa jedheen takka Yesus ani waaqa jedhee biyya lafaatiin lallabinaafinnaan ani galgala kanarraa pheenxee si fura hin lallabu. Yoo hin finne ati dubbii Yesus ati islaamaan si godha harka ol qabdee shahaadaa qabattamma. Thank you. Amen. Dhagaya. Daqiiqa qabaduuti daqiiqaa lama naa kennin amma daqiiqaa lama boqonnuma naa kan takamaan hindu yaada keetiin nin dubbisa keewwatumaan ammaan eegumsi ragaa sii kenneetiin dubbistee anaa dubbifata argadda jedheetiin wangeela cufee harka ol qaba. That's okay. Eshi wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee irratti haasa'u. Yaa soinaan bakkuma Yesuus kallatti afaan alkallattii fi kallatti qaal baqaalii fi direct indirect jechuudhamu barannee jirra. Wadi galle ani bakka Yesuus ofit ani nama kan jedhuun siifida ati Yesuus ani waaqa waaqa kan jedhu finnaan hin lallabu islaamummaan galgala kanarraa ganama kanarraa guyyaa kanarraa. Koi kaabu ko akkasum ta'iniiti amma laa waan sadiin siifida tokko takka qofa naaf itti kaawoo. Waaqayyo dhaggeeffadhu waaqayyo Yesuus waaqa ta'uu dhugaa ba'eera tokkodha. Namoonni Yesuus waaqa ta'uu dhugaa ba'an sadii. Yaa waaqa koo ragaan fadhee baran. Seexanni immoo Yesuus waaqayyo ta'uu dhugaa ba'e. Ragaa seexanaan fudhannu nuti waan seexanaan fudhannu seexaan hordofnaa himi Yesuus hordofna nuti. Hinde ati seexaan hordofta addoon. Ragaa seexanaan fudhannu sobaadha. Inni abba inni sobaadha seexanni. Dhaggeeffadhu gaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko mata duree isarra keessa jiru naa dubbisi. Maal jedhu? Mata dureen akka jedhu gartee waan Yesuus waan Yohaannistu caafee gartee si dubbisa biyya lafaa dhageessu nan beeka saniisi. Si caaf bakkuma mata dureen si gaafadheen. Mata dureen si gaafadhe Yohaannis caafuu isaa sani. Mata duree si dubbisa mata dureen wayi sagalee waaqayyooti. Ndee? Ishee naa dubbisa. Sagalee waaqayyooti mata dureen okay ishee. Akkana jedha kuno maqaa eenyuutiin hin dubbisa gartee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa okay Kiristoos sagalichi foon uffachuu jedha bakka maal Kiristoos maanoo Kiristoos Kiristoos jechuun jechi isheen sagalicha ittisu maal ibsa Kiristoosin ibsiti afaan foto kaane waan foon maal eenyu foon waan fooniin si gaafadheen Yesuus wangeela raana kan mata dure eshi Kristos sagalichi ne sun Kristosin bakka bu'anii. Eenyumbu sagalicha nama taatee humbe kone sagalicha eenyu. Akka barreeffamichaatti bakka bu'u moo? Maalam eenyu Kristos eenyu. Barreeffamicha naa dubbisi Kristos sagalicha. Barreessee bargalchee mata duree galgala barkon. Eshi injiru Kristos jedhee. Amma Ingiliffaallee ni qaba Baayibila Ingiliffaallee mata duree hin qabu Amaariffaallee hin jiru. Ishi. So ani haatoo. Kuni waan fadhaa jiru Yesuus waaqallee jedhee mata duree barreessu ani keewwanni wangeela sagaleen waaqayyo Yohaannis takkarraa eegalti sagaleen waaqayyo mata duree irraan eegaltu. Dhaggeeffadhu kaa ishi mata duricha irraati sagalichi Kiristoos akka ta'in sitti himuu fedhe ishi sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaatii waaqayyo ture iddoo sagalichi jedhu Kiristoos isa jedhu bakka buusinaa dubbisi maaliif sagalichi Kiristoos ayyee Kiristoos akkuma kiyya sani Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture. Eshi. Yesuus waaqayyo bira ture. Waaqayyo kan bira ture Yesuus. Eshi. Waaqayyo kan bira ture. Okay, waaqayyo Yesuusii fi waaqa wal bira jira jechuun miti. Tokko waaqa tokko Yesuus jechuun waaqa bira ture jechuun Yesuus. Yesuus ofii isaa waaqa ture. Waaqa meeqa arganne? Amen. Okay. Waaqa meeqa arganne? Dhaggeeffadhu. Yesuus waaqayyo bira ture. Fakkeenyaaf Abu Mu'aaz waaqoo bira ture. Eshi. No Abu Mu'aaz jalqaba TikTok irra ture. Abu Mu'aaz waaqoo bira ture. Abu Mu'aaz ofiisaaf waaqoo kun jedhe ati waaqoo ni jirtan ani waaqa lama taane jechuun waaqoo lama. Bakka akkuma ibsitetti waaqa lama. Waaqa lama waaqni lama moo tokko. Waaqni lamaan kun lama dhageessan jira keenya. Dubbiidhaan jedhate dubbiidhaan isaan sun lamaan tokko gaa. Akkamitti tokko ta'an. Waaqni lama akkamitti jiraachuu danda'a? Waaqayyoon sun lamaan. Hayyee. Okay. Waaqayyo lamaan keessaa kamtu ilmi eenyu kan ilma erge? Thank you. Amma
Yesus waaqayyo jira Yesusis waaqayyo ta'uu kutaa kanarraa argateettanii Waaqa lama naan jette ani waaqa lamatti hin amanu kiristaanillee waaqa lamatti hin amanu. waaqa lama Waaqa lama dhageessan biyya lafaa lama waaqni lama sadii nutti godhemma hayyee. waaqa lamaan kana akkamitti tokko akka isaan ta'anii sitti hima. Waaqni lama tokko ta'ee bakka itti walitti dammarame ishee. Eeshi wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 baase. Hayyee abbaanis na keessa. Go no. Anaaf abbaan tokko jedhe anaaf abbaan tokko jedhe. Dhaqi dubbis gutichi. Maa baasii dubbisi. Ajaa'iba warra waaqayyo lama arganne. Ayyabuko. Maqaa isaa. Wangeela Yohaannis meeqa? 10:30. 10:30. Amen. 10:30 akkana jedhee maqaa waaqayyo isa hin duunetiin akkana jedha. Akkana jedhee kunoo. Eeshi. 10:30. Ana rabbil bilan. Eeshi. 10:30 achi garagalcha. Abbaa fi ani tokko isaaniin jedhe. Min ማለት ነው? waaqayyo abbaa sitti meera. Maalin tokko waaqa lama naan jettee bar waaqaa fi waaqni abbaa jedhee bar eenyutu asitti okay eenyutu ilma eenyutu abbaa sitti. Amma gosa waan barreeffameeru sitti meera. Ela Yesus waaqayyo miti ennaan lakki waaqayyoodha dhaqi baasii dubbisee sitti mees hin dubbistee. Barnaa galte. Okay waaqa achi Yohaannis takka takkarra walii galle waaqa lama jira naan jette waaqni lamaan kun akka tokkotti taanii naan jette. Waaqni lamaan kun immoo okay tokko akka jedhu abbaa jedha. Ana kan jechuun sana eenyu waaqa kami ana kan jedhu ani fi ani maannoo. Yesus waaqa kanaan hin jenne. Yesus tu ani fi abbaan tokko jedhee dubbata. Okay waaqayyoon tokko abba qaba jechuun tokko abbaan qabu. Akkas seeqaasitti. Waaqayyoon tokko abba qaba. Dhaggeeffadhu ilma qabdaa. Ilma naan qaba. Ilma qabdaa. Hin qaba yaa. Dubbichi atii fi ilmi kee ila siif ilmi kee tokko jechuun akkamitti akkasinitti tokko taatanii sitti hima. Tokko jechuun waa hunda keessa tokko ta'u jechuudha. Ana wali duris waliin turu umriinis wal qixa ta'u dandeettii wal qixa qabaachuu idimeenis beekumsaanis tokko ta'u jechuudha. Ilma kiyya anaan malee ittiin argamu hin jiru yoo naan hin jiraanne ilmi kan koo umriin kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Dheerinni kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Bifni kiyyaa fi kan isaa tokko miti. Waligallee kan okay waaqayyoon lamaan kunoo akkasuma akkuma ilmaa fi abbaa. Abuko Yesus koo maal beektaa? Ayya. Ishi Yesuusoo waaqoo ani fi abbaan tokko naan jedhee kunoo sagalee isaa keetti naa barreessee. Abbaa fi ilmaa jira jechuun amma reefu waaqa lama naan jette amma abbaa fi ilmaa dhufe kunis boqonnaan kun abbaa fi ilmaa argisiisa. Isaan jechuudha isaan warra targitu suni lamaan isaaniitu tokko maaltu tokko isaan godha kan jedhu sii tarreessaas. Ayya. Anna no jarri itti afufani. Imbehe. Yesus Kristos Islama sikanu ragasi kanu wangelarra si fidaya wangela Yohaannis boqonnaa 5:30 baasi. Ammalin baasara namni barsiisuuf kan seene barsiisuuf ma ati kiristaana wangela hin qabdu wangela. Ana miti jedhe barsiisuuf hin seene. Barsiisuuf hin seene jechuun ragaa sii kanna kan akka keetii wayin lolee dida sii kanna akkana jedha kuno wangelarra sii kanna. Kaameraatti qabu. Kaamera maalitti qaba? Maal kaameraatti qaba? Atu maalitti qaba? Fatu kiristaana wangela hin qabne maqaa keetis namatti hin himne ati amantii Yesuus namatti hin himtu wangeelaas qabaachuu kee nama argisiisu akkanuma deemta wangela hin qabdu. Anuu kan hin qabu kan itti amanne. Kaameraatti qabi jedhe itti dubbisu. Kaameraan kee kiristaana hin qabdi jiitu hin qabdaa miti yoon kijibaa naan jedhi boqonnaa si dubbisa. Jiitu. Lakkoofsa meeqa? Yohaannis 5:30. Akkuma jechuun ani anaan dubbisa yoon itti dabalte irraa hir'iste jedhi isiniif kiristaana mitis. Yesus Kristos Islaama waan jedhu baruu barbaada. Yesus Kristos Islaam kallattiidha. Wangeelli kun afaan dhaggeeffadhu wangeelli kun wangeela Amaaraati moo Oromooti moo Arabaati?
Wangeela Oromooti barabbaagan mul'istu barreessu. Okay, afaan Arabaatiin si himamoo afaan Arabaatiin si dubbisamoo afaan Oromoon si dubbisa? An Oromoodha, afaan Oromoo dubbista. Wangeelli Oromoodhaan jira Arabaan. Gobas, thank you. Kanaafuu Islaama jechuun afaan Arabaatii afaan Oromummaa waan ta'e beeyta? Beeytiin beeku. Waan akkasii fassaruu dhiisi kallattiidha Yesuus Kiristoos. Waan siin jedhe afaan Arabaa ni jira. Sii kanna. Namni kanas iyyi na godha jettee baay'ee dhiphachaa turte lakkoofsa shambarreet obboleettiin tokko aga dhaabbachuu dirasii dadhabdeetta as jala jirti. Kottu Waaqayyo si hiika. Yoo dabqa sirra kutee jira si hollachiisaa jira si hurgufaa jira. Kottu Waaqayyo si hiika. Lakkoofsa shambarreeffaa si miti. Kiyyuu kana meeqash. Fayyitee jirtaa? Waaqayyo si fayyiseera. Eebbifamii hin sodaatini. Ayyee akkam jirtu nagaa keessanii kennaa. Leencoon jedhama anaallee na fayyisaame. Waaqayyo maal taate? Amanuu barbaadda Kiristoositti. Yaa of course kenna. An nama waaqaatiin ture garuu dhugaawwan amma umurii koo hanga har'aa of beekutti nama waaqayyotti amanu ture. Hojii keessan gaafa laaluu ani diraamaa manatti fakkaataa jira amantichi kun. Waanuma gootan asirratti iyyitan kun qaanii amantii makanaaf ta'a jira dhugaa waaqaa isinitti himamu. Ani ijoollummaa koo dhaladhee waggaa lamaa jammarree cherchii deemee guddadhe. Tapha isin asirratti teessanii munnaagaa ooltan kana cherchii ma keessatti dhaladheen guddanne. Amma maal irraa baasti intala kanarra maal baasti amma buleetiin keenya kun maal baasti? Hafuura hamaa baastuun qabdu sirrayyuu akkanumaan iyyita. Hafuura hamaa baastu kun jiru buleetti kun cherchii keessa guddanne. Drama ijoollee namba naani wayi. Video Lingan የተቀለቀለ መንፈስን አስወጣልሃለሁ በማስን በዚህም አወት አይደለም እውነተኛ አንድ ልናገር አባቴ ነኩኛ በዚህ ሲመጡኝ እኮ አያስለኝም ገና ልያ አረ ኢየሱስ ያድናል አረቦች ሁሉ ይስሙ አሜን አሜን ይስማ አሜን ያድናል አሜን 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 أنا بتشانجر أجرينا بي كم برا ياسمن لك